Ashama akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu maatii chaanalii kana amma barnoota gabaabduu tokkoon isinii qabadhee jira. Innis immoo mata dureen isaa maal kan jedhudha. Sagalee ol ka'aa ta'e dhaga'uu jibbuu keessumaa daa'imman biratti sagalee ol ka'aa ta'e dhaga'uu jibbuu maalirraa dhufa? Maal gochuu qabu maatiin yookaan maal beekuu qabu? Fuuldura isaanii yookaan egereen isaanii maadha kan jedhu. Kun immoo afaan Ingiliffaan hyperacusis jedhama. Mee akka armaan gaditti hordofaa. Ijoolleen hedduun jechuunis umurii ijoollummaatti ijoolleen hedduun sagalee baay'ee guddaa kan haaraa ta'e yookaan kan kanaan dura dhaga'anii hin beekne gaafa isaan qunnamu yookaan gaafa dhaga'an hin jaallatanii yookaan hin jibbu jechuudha yeroo duraa. Haa ta'u malee suuta addaabtu godhaa wal baraa deemu. Haa ta'u malee ijoolleen tokko ammoo sagalee xiqqoo gurguddaa ta'an sagalee baay'ee guddaa ta'an sagalee xiqqoo gurguddaa ta'an kan guyyaa guyyaan yeroo hedduu dhaga'aman kan ijoollee hedduu biratti rakkoo hin qabne yookaan ijoolleen hedduun kan akka rakkootti yaadne yookaan hin jibbine kan hedduu jibban jiru. Egaa ijoolleen akkasii yookaan namoonni akkasii namoota gurguddaa birattis ni mul'ata wanti kun hyperacusis jedhamuun beekama afaan Ingiliffaan yookaan hypersensitivity to sound or hyperacusis jedhama. Sagalee xiqqoo gurguddaa ta'eyyuu yeroo hedduu gosa sagalee ta'e kan addatti filachuun jibbanidha. Sagalee xiqqoo gurguddaa ta'e hunda isaa jibbu ta'uu hin ta'in yeroo baay'ee specifically sagalee ta'e jibbu jechuudha. Sagalee gurguddaa jibbu sagalee gurguddaa immoo hunda isaa hin ta'in keessaa specifically kan baay'ee jibban qabu kan yeroo dhaga'an baay'ee aaran yookaan baay'ee jibban qabu specifically. Yeroo sagalee isaan jibban kun isaan mudatu maal godhu harka isaanii gurra isaanii irra kaa'u gurra isaanii irra kaa'uun gaa maal godhu cufatu jechuudha. Dhaga'uun barbaadani baay'ee aaru. Mana keessa immoo ta'e sagaleen sun akka baduuf maatii gaafatu yookaan ofii cufu baay'ee hin jaallatan jechuudha daa'imman akkasii. Yeroo hedduu yeroo sagalee kan dhagaan gurra isaanii lamaan qabatu. Maaliif daa'imman akka nama gurguddaa waa hundumaa conversation yookaan gaaffiif deebiidhaan hin furanii himachuu dhiisuu danda'u. Gurra isaanii qabatanii achi sokkuu biraa sokkuu danda'u boo'uu danda'u cufechanii waa dubbachuu danda'u malee akka nama gurguddaa dhaqanii sagalee sana barreessanii yookaan diida sanaa sokkuu amala akkasii waan hin qabneef inaaruu gurra cufatanii gurra isaanii walitti qabatu jechuudha. Wanti kun ijoollee parsantaa 3 hanga parsantaa 18 gidduutti ni mul'ata. Egaa garaagarummaa qaba naannoo fi haala adda addaa keessatti. Akka waliigalaatti ijoollee 100 keessaa ijoollee parsantaa 3 hanga parsantaa 18 yeroo ta'e irratti amala sagalee xiqqoo ol ka'aa ta'e jibbuu qabu jedhamee yaadama. Akka kan namoota gurguddaa osoo hin ta'in daa'imman amala akkasii qaban hedduun isaanii rakkoo dhageettii hin qaban. Kana jechuun egaa yeroo dulluma keessa kan dhufu jira sagalee gurguddaa jibbuun namoota gurguddoo biratti jechuudha. Namoonni gurguddoon sagalee xiqqoo ol ka'aa jibban yeroo hedduu rakkoo dhageettii qabu. Hearing loss yookaan tinnitus kan jedhamu gurra isaanii keessaa amala uursuu qaba rakkoo dhageettiis qabaachuu malu jechuudha namoonni gurguddoon. Haa ta'u malee kan daa'immanii akkas miti. Daa'imman amala sagalee xiqqoo ol ka'aa ta'e jibbuu qaban hedduun isaanii gurri isaanii nagaadhaan ni dhaga'u. Waama tokko rakkoon qaban jechuudha. Rakkoon kunis sababa sammuun isaanii haala inni itti sagalee hubatu rakkoo qabaachuu irraa madda. Ifa taasisuuf egaa kan dhuma keenyaaf ifa ta'utti hyperacusis is a condition that arises from a problem in the way their brain's central auditory processing center perceives noise. Akkaataa sagalee sammuun isaanii itti hubatutu xiqqoo addadha jechuudha daa'imman akkasii. Ka'umsi wanta kanaa guutummaatti beekamuu baatuyyuu dhibbatti ka'umsi dhibee kanaa kana jedhamuu baatuyyuu yeroo ta'etti sagalee guddaa fi sagalee baay'ee isaan jeequ kan isaan mudatee fi yeroo sanarraa ka'ee kan jibbanidha hedduun isaanii. Dhibbatti ka'umsa isaa beekuu baannuyyuu daa'imman hedduun yeroo dhalatan rakkoo akkasii hin qabanii dhalatanii waggaa jalqabaayyuu rakkoo akkasii qabaachuu yeroo hedduun qaban waggaa jalqabaa. Haa ta'u malee xiqqoo gaafa umuriin isaanii waggaa 2-3 xiqqoo dabalaa deemu amala kan agarsiisu. Yeroo hedduu immoo yeroo ta'e irratti sagalee baay'ee sannaayise tokko yookaan sagalee baay'ee jibban ta'e qabu jedhamee tilmaamama. Yeroo sanarraa ka'uudhaan sagalee xiqqoo ol ka'aa xiqqoo adda ta'e hin jibbu jechuudha. Haa ta'u malee yeroo hundaa sagalee yeroo ta'e sannaayise qofa osoo hin ta'in darbee mataa isaaniirra miidhaan yoo ga'e ta'e kun egaa daa'imman muraasa birattidha. Hedduu injuurii yoo jiraate jechuudha. Mataa isaaniirra sababa adda addaa miidhaan yoo ga'e ture ta'e qorichootaa fi wantoota biroon gurri isaanii yoo miidhame yookaan ear damage from toxins or medications yookaan immoo narviin dhageettiif gargaaru vaayirasii yookaan baakteeriyaa
ta'een yeroo ta'e hubamee ture yoo ta'e viral infections that cause inner ear infection or facial nerve infection such as Baylis palsy kan jedhaman jiru yeroo ta'e irratti narviin fuulaa isaanii yookaan narviin dhageettii isaanii baakteeriyaa yookaan vaayirasii ta'een xiqqoo miidhamee yeroo ta'e amala kana godhachuu qabu. Haa ta'u malee hedduun isaanii dhibee kana hin qaban. Mataa isaanii irras rukkutanii hin beekanii qoricha ta'es yookaan wanta gurra isaanii miidhus fudhatanii hin beekanii infekshinii ta'es godhatanii hin beekanii ka'umsi isaa beekamuu baachuu danda'a jechuudha hedduun isaanii. Kanneen amma ishiin godhe daa'imman muraasa qofa biratti mul'ata. Namoonni akkasii ijoollees dabalatee jechuudha. Sagalee nama hedduu hin jeeqne kan yeroo hedduu dhageenyu manuma keessattis naannoo keenyatti fakkeenyaaf kan akka bishaan boonoo yookaan boombaa keessaa yeroo bu'aa jiru sagalee konkolaataa sagalee waraqata yookaan waraqaa yeroo asiifachi gaggaragalchinu yookaan kitaaba asiifachi gaggaragalchinu dhaga'amu sagalee muuziqaa mana keessaa banamu yookaan karaarraa banamu sagalee televezyiinii sagalee meeshaa uffata miicuu akkasumas immoo sagalee bilbilaa yookaan yeroo bilbilamu sagalee dhaga'anii waan akkasiifaa jibbu jechuudha. Kun egaa hedduu guddateetu hin ta'in sagaleewwan akkasii hedduu guddataniitu hin ta'in akkaataa sammuun isaanii sagalee kana itti understand godhu xiqqoo addadha waan ta'eef hin jaallatanii gurra isaanii immediately qabatu. Xiqqoomti isaan itti guddisee isaanitti dhaga'ama isaan jeeqa jechuudha. Ijoolleen akkasii wantoota akkasiin jeeqamaa ooluun sagalee jibbuun namarraa fagaachuu fi kophaa ta'uu filatu. Sagaleen xixiqqoon waan akkasii isaan jeeqaa oola. Kanaaf egaa maal ta'uu barbaadu isaan namarraa fagaachuu barbaadu kophaa filachuu barbaadu jeeqamuudha jechuudha. Kun immoo dhiibbaa mataasaa qaba jireenya isaanii irratti dhiibbaa mataasaa qaba akkasumas immoo rakkoo hawaasummaa mataasaa kan qabatee dhufudha. Kophaa filachuun rakkoo dipireeshinii fiduu danda'a. Namarraa fagaachuun daa'imman akkasii mana barnootaa deemuu jibbuu danda'u sagalee mana barnootaa keessatti yeroo ijoolleen taphatan wacina adda addaa jira. Waan akkasii dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha. Barnoota isaanii irratti haala jireenya isaaniitti dhiibbaa mataa isaanii waan qabuuf tarii dipireeshinii waan akkasii isaanitti fiduu danda'a jechuudha. Waa'ee dhibee kanaaf ka'umsa dhibee kana hanga kanaa yoo jenne furmaanni maadha yoo jenne jalqabni maatiin wanta kana understand gochuu qabu. Wanti kun egaa daa'ima akkamiine xiinsammuu daa'ima akkamiine guddina daa'imaa jireenya daa'ima akkamiine daa'imni mana barumsaa deemuu akka hin jibbine maatiin understand godhanii barsiisaa mana barumsaa jiru wajjin hiriyoota isaa wajjin mana keessa haala mijeessuu qabu jechuudha. So understanding maatii daa'ima sanaaf hubachuun maatii waan guddaadha. Wanta kana guutummaa guutuutti takkaatti kan fayyisu dawaan yookaan qorichi jiraachuu baatuyyuu sagalee shaakalsiisuun sammuun isaanii sagalee kana akka rakkootti akka hin fudhanne barsiisuudha. Sound therapy that is used to retrain the auditory processing center of the brain to accept everyday sounds. Sagalee guyyaa guyyaatti dhaga'an kana sammuun isaanii akka addaabtu godhee baraa deemu taasisuu qabu jechuudha. Akkamiin gochuu qabu kan jedhuuf ni jalqabaa sagalee gosa kamii fi gosa akkamiitu akka mucaan jibbu adda baasuudha. Mucaan kun sagalee akkamii jibbaa gosa kamimmoo jibba kan jedhu adda baasuudha. Daa'imman hunda biratti wal qixxaame tokko miti jechuudha. Ijoolleen tokko tokko fakkeenyaaf sagalee bilbila iyyuu jibbuu danda'u tokko tokko immoo sagalee televezyiinii jibbuu danda'u sagalee muuziqaa jiipaasii waan adda addaa irraa banamu kan jibban jiru. Daa'imman hunda biratti gosa tokko miti kan isaan jibban. Kanaafuu mucaan kun yookaan mucaan kun sagalee akkamii jibbaa gosa kamii jibba kan jedhu adda baasuun barbaachisaadha. Maatiin kan adda baasuu qabu egaa. Yeroo isaan sagalee ta'e jibbuun gurra qabatan yookaan mallattoo biroo agarsiisan yeroof bakka sana achi deemsisuu yookaan sagalee sana dhabamsiisuun tasgabbeessuu. Ati maaf jibbita calluma dhiitii fayyuma akkas jetta jechuurraa daa'imman hin complain gochuurra maatiin daa'imman kana hubachuufii qabna jechuudha. Hubachuufiin mana keessaa fakkeenyaaf yeroo isaan televezyiiniin wacaa jira ta'e yookaan haasaa jira ta'e yeroo isaan mana seenanii sagalee gurra isaanii qabatan callamanii taa'e jechuurraa yeroof tasgabbeessuun sagalee sana dhabamsiisuu yookaan sagalee sana hir'isuu akkasumas immoo bakkee jiroo ta'e karaarra jiroo ta'e bakka sagaleen kun itti baay'atu irraa xiqqoo yeroof achi butuun gaariidha jechuudha. Humnaan tasgabbeessuun humnaan sirreessuun gaarii miti. Akka isaan daran jibbaa deeman taasisa waan ta'eef yeroo adda biraa darbee sagalee dhaga'uu fi dhaggeeffachuun faayidaa akka qabu ibsuufi yeroo isaan bakka kana jiran osoo hin ta'in fakkeenyaaf mana keessatti televezyiiniin baay'ee wacaa jira. Yeroo isaan gurra isaanii qabatan immediately gorsatti ka'uu osoo hin ta'in yeroof sagalee televezyiinii sana cufnee boorsaa yookaan guyyaa biraa sagalee adda addaa jireenya keessatti guyyaa guyyaan dhaga'amu kana dhaga'uuf dhaggeeffachuun faayidaa akka qabu
yoo xiqqoo mallee isaan kan hin tolle ta'e xiqqoo akka obsuu qaban qofaatti gorsuu fi barsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Osoo wanta sagalee ol ka'aa qabu hin dhageessisin yookaan hin baniin dura akka wanti kun uumamuuf jedhu ibsuu fi sammuun isaanii durseetti akka qophaa'uuf mana keessatti fakkeenyaaf sagalee sirba yookaan faarfannaa wayii yookaan waan ta'e banuuf jedhaa jira taanaan televezyiinii banuuf jedhaa jira taanaan osoo hin baniin dura osoo tasa sagalee sana hin dhageessin dura banuuf hin jedhaa akkasidha daa'imatti ibsu yeroo kana sammuun isaa durseetti of qopheessa waan ta'eef hanga ta'e takkaatti baay'ee fiiliin godhu jechuudha. Inni garbiraan bakkee yookaan mana alatti ammoo waan sagalee ol ka'aa dhageessu yeroo dhiyaachaa deemu dursanitti himu. Fageenyarraa waan sagalee daa'imni sun jibbu sagalee konkolaataas haa ta'u waan ta'e kan daa'imni fageenyarraa hin jibbu sagalee mootorsaayikilii yookaan baayik sagalee mootoraa gaafa fageenyarraa hin jibbu taanaan gaafa inni fageenyarraa dhufu mootorri dhufaa jira jennee itti himuu qabna jechuudha. Dursanitti of qopheessu waan ta'eef. Manatti immoo wantoota hanga ta'e akka isaan to'annoo isaanii jala galchan gochuu. Fakkeenyaaf manatti ofii keenya televezyiinii banuurraa televezyiinii akka isaan banan goone sagalee isaallee ofii isaanii suuta akka itti dabalaa deeman gochuu. Kontirool akka godhan wantoonni to'annoo isaanii jala akka ta'an akka isaan beekaniif akka isaan suuta addaabtu godhaa deemaniif televezyiinii banannee televezyiinii akka inni balu gochuu jechuudha. Innu yeroo banu sagalee xiqqoodhaan jalqabsiisne inni ofiisaa suuta itti dabalaa deema. Kanaaf wantoota irratti akka isaan to'annoo qaban taasisuu. Inni gadi biraan immoo sagalee wantoota isaan jibbanii adda baasuun jalqaba xiqqeessanii dhaggeeffachuun akka wal simaa deemuun hanga isaa ofii dabalaa akka isaan deeman taasisuu. Fakkeenyaaf muuziqaa mana keessaa jiipaas irra waan ta'e irraa bannee jira taanaan jalqaba xiqqeessinee banuun ofii isaa hanga barbaade suutadhee itti dabalaa akka deemu eeyyamu jechuudha. Gaafa ofii isaanii wantoota irratti kontirool godhan yookaan olaantummaa qabaatan akka yeroo nuti bannutti hin dhaga'amu naaran akka sanaatti jechuudha. Akkasumas immoo sammuun isaanii addaabti godhaa of amansiisaa dhufa waan ta'eef. Inni garbiroon yoo sagalee baay'ee humnaa ol cimaadha ta'e malee akka hin dhageenyeef wanta ta'e gurra cufatanii deemuun ittuu cimsuu danda'a waan ta'eef gaarii miti. Sagaleen adda ta'e sagaleen baay'ee cimaa ta'e waca adda ta'e kan hanga hin jirretti sagalee ta'e jibbuun gurra cufatanii deemuun gaarii akka hin taane barsiisuu fi kana eeguu qabna jechuudha. Try not to use earplugs or ear defenders as it can make the problem worse. Sagaleen baay'ee jeeqoo jiraate yeroof daqiiqaa murtaa'eef rakkoo hin qabu haa ta'u malee sagalee guyyaa guyyaadhaan dhaga'amu kana jibbu taanaan gurra isaanii cufatanii deemu taanaan kun rakkoo sana cimsuu danda'a jechuudha. Inni gadi biraan immoo akka waliigalaatti yeroo hedduu waggaa 5 booda ofiisaa irrachaa amalli akkasii hanga ta'e dikiriis gochaa irrachaa deemuun kan badudha jechuudha. Naannoo waggaa 6-7 ni bada amalli akkasii irrachaa deemuudhaan. Kanaafuu hanga sanaatti obsuunis baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee darbee hanga naannoo waggaa 6-7 baduu malee yeroo qormaata qaban mana barnootaatti qormaata adda addaa yeroo qaban bakka ta'etti yookaan yeroo ta'e yeroo waa haaran emotional yeroo ta'an stress yeroo ta'an amalli akkasii deebi'ee amala mul'achuu qaba yeroo ijoollummaatti wanta qabu taanaan. Kanaafuu namni yeroo ijoollummaatti amala sagalee gurguddaa jibbuu qabu isaa dhiisuu malee yeroo waa aaru yeroo waan ta'e isa mudatu deebi'ee amala akkasiitti dhufuu danda'a jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Saabskraayib gochuun na hordofaa jiraachuu keessaniif hedduun isin galateeffadha. Turtii gaarii.